akkam jirtu kabajamoota fi hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isin jenna itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turan affeerraa kenna. Oduu wayitaawaa kan biyya keessaa akkasumas ka oolmaa Oromiyaa qabannee jirra isiniin kenna dursinee garuu hangafoota oduu isin dhageessisa oduun jalqaba. Korri PP lammaffaan muummicha ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad itti gaafatama yookaan dura taa'aa paartichaa taasisuun erga filatee booda kaleessa galgala ibsa baasuudhaan xumuramee jira. Amantanis amanuu baattanis waggoota 6 darban namni tokkollee Itoophiyaa keessatti torchi hin taane kun immoo nu boonsa jechuun isa dubbii ijoo torban kanaa kan ta'e muummicha ministeera Itoophiyaa dura taa'aa paartii badhaadhinaa ta'ee filatamuun kiyyalleen teekinooloojiidhaan kan deeggarame jedhee jira. Bal'ina oduu kana qabadhee jira. Oduu oolmaa Oromiyaatti waraanni bilisummaa Oromiyaa bakkoota garaagaratti tarkaanfii fudhadheen milkaa'ee jedhee jira. Haleellaan waraana mootummaa irratti bakkoota garaagaratti raawwateen injifannoo argatu beeksisee jira. Muraasa isaanii qabadhee jira. Aangaa'onni Puuntlaand baqattoota lammiilee Itoophiyaa 500 ol qabanii biyyatti deebisanii jiru. Kun immoo yaaddoo guddaa ta'ulleen dhagahamee jira. Kan biyyatti deebi'aniin alattis hedduun mana hidhaatti guuramanii kan jiranii fi ammallee hedduun mana hidhaatitti guuramaa akka jiran beekamee jira. Oduu kanaafis bal'inna isaa qabadhee jira. Guutuu oduu kanneeniitii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Oduun itti aanu muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad dura taa'aa paartii badhaadhinaa ta'uudhaan kan filatame yeroo lammaffaaf teekinooloojiidhaan jedhee jira. Amantanis amanuu baattanis waggoota 6 darban Itoophiyaa keessatti namni tokkollee torchi yookaan immoo hin dararamne. Kun immoo nu boonsa kan jedhe muummichi ministeera Itoophiyaa. Kan kana jechuun isaa immoo mata duree dubbii yookaan oduu torban kanaa kan ta'e filannollee kan mo'adhe amantanis amanuu baattanis teekinooloojii deeggaramuudhaan jedhee jira. Akka qajeelfamaatitti dorgomaan tokko dorgomee dura taa'aa paartii tokko ta'uudhaaf qaamni isa wajji dorgome jiraachuun akkasumas yeroo dorgome sagaleen isaa kenname beekamuun sagaleen isa dhooggatamee fi akkasumas sagaleen isa mormalleen beekamuun dirqama. Yoo xiqqaate nama lamaan yookaan sanii oliin dorgome mo'atuu qaba. Amma immoo kun ifaa miti. Inni biraa sagaleen isaa kenname meeqa akka ta'e hin beekamu. Sagaleen isa dhoorgatames yookaan osoo sagalee isaa hin kennamin callifames hin beekamu. Kan isa mormelleen hin beekamu. Moo'ee dabruun isaa immoo akkamitti ta'e waan jedhu gaafidha. Bakka qaamni namaan dorgomu hin jirretti filatamee jira jechuun immoo akkamitti ta'a? Inni biraa koreen dorgommii kana gaggeessu yookaan dorgommii kana hordofu jiraachuu qaba. Garuu hin jiran. Bakka kun hundi hin jirretti filatamee jechuun akka hin danda'amne ta'ullee muummichi ministeera Itoophiyaa kanneen haguuguuf teekinooloojiidhaan filatame jechuun isaa ifa galaadha. Paartiin badhaadhinaa itti dabaluudhaan yookaan itti aansuudhaan filannoon inni gaggeesse filannoo koree hojii raawwachiiftuuti. Koree hojii raawwachiiftuu miseensota 45 qabu kan ijaare yoo ta'u miseensota 45 keessaa Oromiyaa irraa namoonni 10, naannoo Amaaraa irraa namoonni 8 akkasumas naannoo Somaalee irraa namoota 3, naannoo Tigraay irraa nama 2, naannoo Kibbaa irraa nama 7 fi haaluma kanaan filannoo isaanii gaggeessanii xumuranii jiru. Kun akkuma jirutti ta'e korri lammaffaan PP guyyaa kaleessaa galgala ibsa ejjennoo qabxii 8 of keessaa qabu baasuudhaan xumuramee jira. Yeroo kanatti PP